Bakka dalagaa kee teessee mana kee keessatti waan ta'u jiru arguu ni barbaadda. Arraan tana aappii tokko bareedaa kanuma bilbila keetirraan mana kee hunda arguu dandeessu wajjin wal si barsiisa. Bilaashitti waa takka hin kafaltu. Dhagaye. Namoonni hedduun mana keessan dhiiftanii yeroo deemtan yookaan ulfi cabsan nama mana san seenan beeytan ta'a. Kanaafiin arra aappii bareedaa tokko isinii fidee dhufe. Wanni isin barbaachisu bilbila kee harkaa ka qabduuf jechuudha. San malee bilbila biraa tokko san qofa si barbaachisa. So kaameeraa manatti hidhuun waa takka isin barbaachisu jechuudha. Na jala deemu waan laafaa akka malee abbaan fedhee waan godhuu danda'u jechuudha nan si garsiise. Tokko. So fakkeenyaaf bilbila tokko dullacha ka mana taa'u kan ittiin fayyadamne mana qabdaa jennu. Tokko immoo ka fudhattee deemtuu ne haa jennu. So kunis iPaduma akkuma bilbilaati. Maal goota? Play Store keessa deemta bakka warraa gabbuufatan jechuudha. Bakka yookaan bakka warraa daawunlood godhatan yeroo Facebookaa waan adda addaa gootu. So wanni si barbaachisu waan kana barreessu Alfred kaameeraa kajoo kana. Qubeeta nagartaa? Kana qofa barreessite sarchi goota. Sanbooda siif dhufa jechuudha. Alfred kaameeraa home security. Sanbooda install goota jechuudha. Gabbuufatta. Amma bilbilli kuni yoo feete hamanaatti haa ta'u so ati immoo wanni godhuun sirra jiru ati dura gabbuufachuu ni qabdu bilbila bakka hojiitti hin deemattu. So amma gabbu'ee jira. Daawunlood goona. Asirratti kaan irrattis yeroo gabbuufnu kana fakkaata. Kana irrattis yeroo gabbuufnu akkana. So amma akka sign aappii ka gubbarraa kana goona jechuudha kanaan jechuudha. So yommuu iPhone yoo qabaattes email wajjis, Google wajjis, Apple ID wajjis godhuu dandeessa jechuudha. So amma bilbilli kun bilbila qabadhee hojiitti hin deemu haa jennu. Bilbila kiyya kan hin kisha kadhee deemu haa jennu. Kuni kan hin mana dhiisuu deemu haa jennu. Amma kamirra dura kireet goona bilbila fudhattee dalagarra deemtutti dura kireet goota jechuudha. Sign up goota. San booda maali email wajjin qunnamsiisuu yookaan immoo akkuma kun juus hin jaa jechuudha. So ati amma ka deemtuun ka kisha kaayyattee deemtuun kana irra kireet goota. So amma fakkeenyaaf ani Google wajjin godhaa jechuudha. Kana si gaafataa yes ni hayyamtaafiin. So amma eega login gootee waa hunda seente booda jechuudha. Ganaa kanarratti hin seenne beekadhu. Kana agartee manatti dhiiftu kana hin seenneen jechuu kanuma jira. So kun imma maal siin jaa amma kana kadeemtuun bilbila keessa kaatumi maal godhi siin jaa aadi kaameeraa siin jaa jechuudha. Kanatti maal goota aadi kaameeraa kana bakka kana kilik goota jechuudha. Kaameeraatti doof. Amma opshina sadii sii fide prepare to another device as your camera. So bilbila biraa kamana keessu qopheeffadhuu siin jechuu jira. Kanaafuu inni illee kan rekomandii si godhu kaameeraa bilaalee itti bituu dandeessa, kompiitaraan illee ilaaluu dandeessa. Kanaaf ati immoo bilbilaan irra si hoyya achirra kilik goota jechuudha. San booda maal siin jaa bilbila kana ni qopheeffatta. Waan ni siin jaa kun olaal or pair app by QR jechuun koodii si kana bakka kanarratti kilik goota. Amma koodii kana guusii bane as dhuftee bilbila mana dhiisuu deemtu dullacha kana kajalaa kan dhufte scan to link to viewer device kajoo kanarratti kilik goota jechuudha. Eega kana goote booda kunis ni banaa achirra geessita jechuudha gana. Gartee irra gasiisita. So amma aartee jira jechuudha. Aartee jira. Halas. So amma kanamma asuma kayyattee asirraa fixxa jechuudha. Ready to check in live. So go. So wanni hundi magana live dha jechuudha. Amma wanni hundi ganaa maali? Live deema. Amma kana ganaa yoo feete akkanatti as keessa. Amma mana taa'u. Amma kana fudhattee deemtaami amma dukkana si garsiisa waan kun ciisu jiruuf jechuudha. So amma kaameeraa kana yoo qabne asirratti argu jirta kun laal. Gartee kuni akkanatti as yoo bakka takkatti hiitaa jechuudha.
bakka takkarra keessee hiita. Yoo kanatti isacha keessee hiitee wayitti mana kana guutuu waan mana kana keessatti ta'u jiru maal si godha si garsiisa. Eessirratti argu jirta asirratti argu jirta jechuudha. Gartee so laal amma kaameeraa kara biraa guun qabus laal. Amma gizee kun dukkanaa'e kunillee ni dukkanaa'e jechuudha. Kana kaati fudhattee keessa kaatee deemuu ni jirtu bilbila keeta kun. Kan amma bakka takkatti yoo kasiite achirraa maaliin argu jirta laal kun. Gartee waan kun si argu jirta yoo isin akkanas qabdees laal daareektii si garsiisa jechuudha. So waan bilbilli ati mana dhiiftu si garsiisu kun si agarsiisu jira jechuudha. Laal kun akka deddeemuu gartee kaanirra. So bilbila kaanirratti bilbila kuni kan namarra qabu jiru kun bilbila keessa kaayyattee deemtuuni kuni kan mana taa'u bakkuma takkarratti hiitee akkasii yoo dhiifte hunda si garsiisa jechuudha. Kunoo kanaatitu kun kan mana taa'u jechuudha. Akkana keessee bakka takka keessee yookaan akkanatti feetuchi irratti hiitee akkana biraa deemta ati immoo asii mana kee haala teessee qaxitaa arguu dandeessa jechuudha. Laal yoo kaameeraan namni sossoosellee arguu dandeessa. Hatta sagalee dhaga'uu dandeessa jechuudha. Sagalee namni haasoo. So kanaaf har'aan tana wanta qabartanii jechuudha. Hedduu bareeda maallaqan kafaltu intarneeta qofatti hiitee chaarjiitti suuxee bakka takkarratti laxxaftee dhiiftee biraa deemuudha. Bilbila keessaa feete keessaa baatee dheeyxeetuma aappii sanarra kilik yoo goote arguu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf silkii mana dhiisu deemnu san tanaa jennu bakka kana keenyee deemna jechuudha. So silkiin fudhadhee deemuu ni deemu tani hin achi gamas kaayisaniin isin garsiisa jechuudha. iPad tan fudhadheetiin deemaa jennu. So amma silkii tana asii waan kana arguu jirtaniimi. So amma ni deemna jechuudha. Na hojii deema achi dheeyna. Silkii sanarratti akka arguu dandeenyu waan achi jiru kana jechuudha. Bakka biraatiin kaa'ee dhufe. Amma walumaan laallaa jechuudha. So waan achitti silkirra jiru san arguu ni dandeenya. Agartaa arguu ni dandeenya jechuudha. So waan silkii san amma silkiin gamas jirtiimi. So iPad kana ka fudhannee deemnurra arguu dandeenya jechuudha. So kan amma fudhee bakka hojii yoon deeme arguu danda'a. Ammas waan takka waan hin bareechesiniimu kana bantanii banaa kaayuun isin hin barbaachisu. Aappii kanarraa baatanii silkii teessan fayyadamaa dalagaa nama biraatti hojjaasaa waan feetan godhaa keessa deebuu dandeessan. Haalaan loolee. Amma irraa baanu. Amma irraa baanee jira jennu. So amma keessaa baanee jira. So gizee bakkuma feene dhufnee aappiin san kunoo kana achumarra dhooyina daareektuma wanti san arguu dandeenya jechuudha. So laayivii keenya irratti deebinee jechuudha. I understand goone kunoo achumarra jira. Wanni deemu jiru akkasuma taa'ee jechuudha. Wanni jijjiiramu takkan jirtu. Sa'a feetee deebitee ilaaluu dhaggeeffadhaa. Sagaleenis ni dhaga'amti. Wanni namni haasa'u. Sagalee sana isaan itti banta asiin itti bantee asiin irraa cuftaa jechuudha. Kunoo dhagoo jirtan. So kanaaf wanni kun baay'ee isin fayyada. Waan namni haasa'u viidiyoo irra deebitanii hatta riikardi godhuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo nama kana waraabuu feetan kunoo laan riikardi bakkeettu kana gartanii achirra dhooyitee riikardi godhuu dandeessa. Lammaffaa nama kanatti dubbachuu dandeessa. Talki bakka jiru kana yoo gartanii itti dubbachuu dandeessa. Sagalee boo maal godhu jirtati jettee itti dubbachuu dandeessa jechuudha. Fireemii keessa kaattee nama san sirriitti kaasuu dandeessa maas footoo nama san jechuudha. So kanaaf